Harka fuunee shamaa akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattootaaf daawwattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon guyyaa irraaf harkaa qabnu kunooti. Abbaan waboon hidhattoota tibbana galaniin warra hojii seexanaa hojjetaa ture jechuu yaada laate. Tibbana loltoonni 200 ta'an Wallagga Bahaa keessaa gara mootummaatti kooluu galuun kan yaadatamu. Gareen harka kennate jedhame kun saamtuu akka ta'an karaa adda addaa himameera. Hojii ammeenyaa gara jabeenya Oromoonuu hin qabne gonfatanii socho'aa turan kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoos gama isaatiin garee galee kana saamtuu ta'uu isaanii ibseera. Hidhattoonni kunneen warra gorsa hin fudhanne kanneen naamusa cabsanii fi ajajaa olaanaa abbaa waboof ajajamuu didan ta'uu isaa hime. Akka waraanni bilisummaa Oromoo ibsetti gareen amma mootummaatti gale kana dabalatee kanneen akka Sanyii Nagaasaa fi kaaniif qeeqalaachuu waltajjiin qabamee irraa hafuu isaanii eere. Gareen kun nama butanii saamuu, bosona geessanii ajjeesuu, dararuu keessatti qooda olaanaa baataa turaniiru jedhe. Dhimma kana ilaalchisuun yaada ka kenne gorsaan ajajaa olaanaa abbaa waboo obbo Jireenyaa Guddataa loltoonni galan waboo akka hin taanes dubbataniiru. Ta'us waraanni amma saamaa turanii galan kun duraan caasaa waboo akka turan ibse. Obbo Jireenyaan akka jedhetti waraanni jedhame kun kan keenya miti, waboos bakka hin bu'anii akka isaan Wallagga Bahaa keessa socho'aa turan garuu ni beeknaa jedhe. Garuu guyyaa ajajaa olaanaa irraa kallattii fudhachuu didanii eegalee kan keenya miti ka jedhe namni kun erga waboo irraa adda ba'anii bubbuluu isaanii ibse. Dubbiin kun yeroo Diina Raasii fi Faqqadaa Abdiisaa hidhattoonni jedhaman waamicha mootummaaf abbootii gadaa godhameef fudhachuun yeroo isaan galan sana jalqabuu hime. Diina Raasii erga mootummaatti harka kennatee leenjii haaromsaa fudhatee booda Bishooftuutti ajjeefame. Faqqadaa Abdiisaa namni jedhamu ammoo ergasii deebi'ee bosona galuun hidhatee socho'aa ture jedha. Dargaggoota hedduus leenjisaa akka ture hima. Dargaggoota Faqqadaan leenjisaa ture sanneen akka ta'anis ibsa. Waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiin Faqqadaan qaama mootummaan bobbaase akka ta'e ibsaa tureera. Miidiyaan idil-addunyaa Waashingitan Poost gocha Faqqadaa jalqabaa hanga dhumaa gaafa qorannaa isaatti raawwate saaxiluun waraanni Faqqadaa mootummaan bobbaafamuu gabaasaa tureera. Mootummaan garee Faqqadaa kana kan ijaareef sochii waboo danquuf akka ta'e hima. Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti yakka saamichaa, dararaa fi ajjeechaa hamaa keessatti raawwataa turuu isaa Waashingitan Poost bara darbe gabaaseera. Akkuma jedhame ergama isaa xumuruu kan hin oolle har'a Faqqadaan ifatti mootummaa Itoophiyaatti harka kennatee waliin hojjetaa akka jiru himama. Faqqadaan hidhattoota 120 qabatee yaaddessaa waliin bosonaa galuu isaa teerama. Kuta'ee garee tokko ajajaa turuu kan himamu Faqqadaa Abdiisaa akka jedhamu duraan miseensuma waboo akka ture obbo Jireenyaan dubbata. Bara 2005 jalqabee miseensa waboo ture ka jedhu namni kun gara Eertiraa deemuunis leenji'ee akka ture hireera. Booda gara biyyaatti deebi'uun osoo socho'uu humnoota nageenyaa mootummaan to'atamuun shororkeessaan himatamuun hidhame. Bara 2018 yeroo muummee ministeeraa Abiyyi aangoo qabatan namoota siyaasaa hidhaatii dhiifamaan gadhiifaman waliin ba'e. Garuu osoo hin turin deebi'ee hidhattoota waboo godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessa socho'anitti makame. Waamicha abbootii gadaa fi jaarrolee biyyaa yeroo hidhattoonni kunneen karaa nagaa akka galaniif sochiin taasifamu godina Wallagga Bahaa keessaa ajajaa akka ture Diina Raas waliin akka gale yaadatama. Lamaan isaanii leenjii haaromsaa fudhatanii ture. Haa ta'u malee Faqqadaan booda gara hidhannoon socho'uutti deebi'uun Horroo Guduruu fi Wallagga Bahaa keessa socho'aa turuu hima. Faqqadaan gaafa xollaa itti karaa nagaan gala jedhee eegalee miseensa waboo miti ka jedhan gorsaan waboo kun maqaa sana ammoo dhaataa waraanaa ammoo leenjisaa turuu isaa ibse. Haa ta'u malee Faqqadaanis ta'e miseensonni isaa ajajaa olaanaa abbaa waboo Marroo Dirribaa irraa ajaja fudhataa kan hin turre ta'uu Jireenyaan dubbata. Hidhattoonni biroo garee tokko ajajaa turan Yaaddessaa fi Moseeka jedhamanis Faqqadaa waliin akka turan himuun booda sadan isaaniiyyuu wallabuu dubbata. Yaaddessaan garee mataa isaa addatti qabatee socho'aa ture jedha. Innii fi gareen isaa gara 57 ta'an Horroo Guduruutti akka harka kennatan bulchaan godinichaa kanaan dura dubbateera. Moosee yookaas Moosisaa akka jedhamu kan maqaan isaa sirriin Moosee Asaffaa jedhamu qofaatti akka hafee ture hima. Mooseen ammoo tibbana hidhattoota gara 200 ta'an waliin mootummaatti harka kennate. Dhimma hidhattoota galan kana ilaalchisuun qeeqni waraana bilisummaa Oromoof dhiyaatu yeroo bosonaa keenya jedhanii yeroo isaan galan waraana keenya miti maaliif jedhama akka jedhu gaafatamanii obbo Jireenyaan deebii laateera. Obbo Jireenyaan akka jedhutti sababaa galaniif osoo hin taane guyyaa ajaja fudhachuu didanii eegalee waraana keenya miti jechuun akeeka keenya erga hin fudhanne kan keenya miti jechuudhaan ibse. Akka yakkaaf dhimma hin baafneef sirnatti deebisuuf yaaluun ture
Gaafa mootummaatti erga kennatan ammoo dhumate jechuun deebise. Uummanni akka hidhattoonni kunneen miidhaa isaan irraan gahaa turan himata. Uummataaf dursanii beeksisuu maaliif akka dhiisanis gaafatamuun gorsaan WBO kun deebii kenneen gara kaayyoo jalqabaa waraana bilisummaa Oromoo ta'utti deebisuuf yaalaa turu ibse. Hidhattoota deebisnee qabna ka jedhu namni kun leenji'anii hidhatanii waan jiraniif kanatti fayyadamuun akka yakka hin hojjenneef gorsinee deebisuuf yaalaa turre jedheera. Namoota nagaa hedduu ajjeesuu, ukkaamsanii maallaqa guddaa gaafachuun naannoo hidhattoonni kunneen socho'aa turanitti waanuma barame ture. Jiraattonni tokko tokko waan isaan ga'u saammatanii galan jechuun komatu. Obbo Jireenyaan waa'ee sochii hidhattoota kanneen hin dhoksine. Addunyaatti himaa turre jechuun dubbata. Obbo Jireenyaan waraanni keenya ofii isaa wareegamaa uummata bilisa baasa jedhee socho'a malee uummata irra miidhaa akkasii geessuu hin danda'u jedha. Haa ta'u malee hidhattoonni Baha Wallaggaatii haga giddu galeessaa keessa socho'an gochaa akkasii keessatti hirmaachuun yeroo dubbatamu marroo dirribaa gara lixaatti hunda isaanii waamuu hima. Hidhattoonni hundinuu ajajoota isaanii hunda waliin mari'achuu fi wal qeequun akka deebi'aniif gaafa waamuu irraa hafan ka jedhe Obbo Jireenyaan waltajjii irraa kanneen hafan kan maqaan eerame Sanyii Nagaasaa, Yaaddessaa fi Moosisaa akka ta'aneere. Warri yeroo sana didanii hafan warra mootummaatti amma harka kennataa jiranidha jedha. Qeeqaa fi kallattii haaraa fudhachuuf eeyyamamoo akka hin taane Obbo Jireenyaan dubbateera. Uummata irratti miidhaa dhaqqabsiisuun kaayyoo irraa maquu fi hoggana olaanaa irraa ajaja fudhachuu diduu irraa dhufe ka jedhe Jireenyaan gochi akkanaa naamusa WBO miti jechuun ibse. Labsii bara 2018 mootummaan Itoophiyaa baase qaamni hidhatee mootummaa lolaa ture dhiifama argachuu akka danda'u ibsa. Garuu lubbuu nama nagaa balleesseera yoo ta'e carraa dhiifamaa kana argachuu akka hin dandeenye hima. UN keessatti waggoota dheeraaf ogeessa seeraa akka turan Obbo Baayisaa Waaqwayyaa madda odeeffannoo kanaatti akka himanitti hidhattoonnis ta'e qaamni mootummaa hidhatee socho'u kamuu nama nagaa irratti sarbama mirga namoomaa yoo raawwatee argame dhiifamni godhamuuf hin danda'u jedhan. Seera idil addunyaa cabsuudha ka jedhan Obbo Baayisaan mootummaan hidhattoota sarbama mirga namoomaa raawwatan adda baasuun seeratti dhiyeessuu qabaa jedhan. Mootummaan dhiifama gochuu fi ka danda'u kaayyoo siyaasaa jalqaba irratti wal dhabanii wal lolaa turan irratti malee yakka namoota nagaa irratti raawwataniif miti jechuun deebisan. Mootummaan garuu hidhattoota simachuun leenjii haaromsaa galchuu malee kanneen yakka raawwatan seeratti dhiyaachuu ibsee hin beeku. Oduu keenya itti aanuun mootummaan naannoo Somaalee karaa godina Boorana Baatiin Oromiyaa irratti lola banee itti fufuun lubbuu jiraattotaa dabarsaa jira jedhame. Mootummaan naannichaa karaa aanaalee Gumeel Dalloo fi Liibaniin humna guddaa bobbaasuutu himame. Haleellaan mootummaa naannoo Somaalee guyyoottan darban walitti aansee adeemsifamaa akka ture jiraattonni himu. Haleellaan humnoota mootummaa naannoo Somaalee ammas itti fufuu jiraattonni eeraniiru. Mootummaan naannoo Somaalee humnoota garmalee hidhatan hedduminaan konkolaattota loltummaatiin nutti bobbaase jechuun jiraattonni komatu. Haleellaa humnoota mootummaa naannoo Somaaleetiin lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi kanneen kaan madaa akka jiranis gabaasaaleen baaneeraniiru. Mootummaan naannoo Somaalee mi'eessoo hanga Cinaaksanii hanga Baalee fi Booranaatti duula cimaa weerara lafa Oromiyaa irratti erga banee bubbuleeraa jedhan. Lafti Oromiyaa bal'aan naannoo Somaaleetiin akka qabames ragaaleen mul'isan heddummaataniiru. Lafoota kanneen irratti mootummaan naannoo Somaalee caasaa aanaa fi godina haaraa diriirfatee dhiyeenyuma mana marii naannichaan raggaa'iseera. Mootummaan naannoo Somaalee moyyaalee qe'ee Oromoo taatee fi heerri naannoo Oromiyaa keessa ta'uun beekuu irratti caasaa magaalaa diriirfate. Karaa godina Baaleetiin lafa kiiloomeetira hedduun Oromiyaa keessa seenuun magaalaa Haroo Dibbee jedhamtu ka godina Baalee walakkaa jirtu giddugala godhachuun godina Gurraa Dhaamolee jedhee mootummaan naannoo Somaalee godina haaraa lafa Oromiyaa irratti labseera. Gama Harargeetiin Cinaaksanii fi aanaalee hedduu uummata buqqaasaa jiraachuu ragaaleen mul'isu. Dirree dachee Oromiyaa taate mootummaan naannoo Somaalee kooti jedhee Oromoon homaa akka keessaa hin qabne karaa namoota mootummaatti dhiyoo jiraniitiin dubbachiisaa jira. Dubbii ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahimad tibba darbe Dirree Daawwaa ilaalchisanii dubbataniif ministeerri muummichaa dhiifama akka gaafatan hanga akeekkachiisuu irra ga'ameera jedha gabaasni arganne. Kana malees pirezidaantiin naannoo Somaalee obbo Mustafee Mohammad akka waan Dirree Daawwaan naannoo Somaalee keessa jirtu kaabinee isaanii waliin ta'uun magaala Dirree Daawwaatti argamuun keessummoota mootummaa federaalaa wayita simata mul'ate. Dabalataanis humnoonni mootummaa naannoo Somaalee bobbaasee dhiyeenyuma magaalaa Dirree Daawwaa weeraruun uummata ganda tokkoo buqqisanii dubartii ulfaanaa Asiyaa Ziyaad jedhamtu lubbuu dabarsan.
Kumarti gaafa ta'u mootummaan Oromiyaas ta'e mootummaan federaalaa kan ilmaan gadaatu bulchaa jira jedhuumaa hin dubbanne jechuun uummanni komata. Mootummaan naannoo Somaalee ammas kanaan dhaabbataa hin jiru ka jedhan jiraattonni naannichatti sodaan nageenyaa jiraachuu ibsaniiru. Oduu keenya dhumaatiin mootummaan qaamolee naannoon Tigraay beela'ee jedhan akeekkachiise. Bilchiginnaan qaamolee keessaa falaa maqaa beelaatu naannoo Tigraayitti mudate jechuun sochii taasisaa jiran akeekkachiisuun tarkaanfii madaalaawwaa fudhachuu akka danda'u dhaadate. Kanneen mootummaa qeeqanaa immoo bilchiginnaan qaamolee biyya alaa deeggarsa taasisaa turan midhaan daana'oon nyaattee fi ture akka dhiyeessan ibsuun maqaa balleessaa akka ture yoo ta'u isumaayyuu ammoo daakee deebisee alatti ergoon gurguratee itti meeshaa waraanaa bitachaa turuu ragaaleen garaagaraa ni mul'isu jechuun himatu. Sirni dhala namaaf naasuu tokkollee hin qabne bilchiginnaan beela tibbana buqqaatota naannoo Tigraay mudate wajjin wal qabsiisee ibsi baasee fudhatama hin qabu ka jedhan dubbii mootummaa kana busheessaniiru. Komishinarri Komishinii Hooggansa Sodaa Balaa Itoophiyaa Dr. Shifarraaw Takilee Maariyaam akka dubbataniitti TPLF xiyyeeffannaa addunyaa argachuuf jecha deeggarsa uummata Tigraay ka buqqa'anii kaambii buqqaatotaa keessa jiraniif kennamaa akka ture harkaa saamaa ture. Amma ammoo diraamaa siyaasaa bifa biraan qindeeffatee as ba'eeraa jedhan. Kana malees namoota miidiyaalee hawaasummaas ta'ee kanneen biroo fayyadamuun galii walitti qabaa jiran irratti tarkaanfii laalessaa fudhanna jechuun dhaadatan. Qondaalli bilchiginnaa kun rakkoo beelaa kaambii buqqaatotaa isaa Tsaat keessatti mudateef garee TPLF gaafatama gochuun isaan gama isaaniitiin deeggarsa namoomaa adda kutanii akka hin beekne himaniiru. TPLF rakkoo naannoo Tigraay keessaaf kan itti gaafatamu ta'us rakkoo naannichaa furuu fi deeggarsa namoomaa taasisuu keessatti bilchiginnaan ga'ee isaa hin baanne jedhamuun komatama. Inumaayyuu haalli kun sababaa waraanaa ta'uu akka danda'u bulchiinsi yeroo Tigraay akeekkachiiseera. TPLF ammoo gama isaatiin obsa fixachuu himuun tarkaanfii akka fudhatu kibxata darbee ibsee ture. Kun utuu kanaan jiru muummichi ministeera Itoophiyaa biyyi kanaan dura wayyaaneen beela akka meeshaatti fayyadamuun dargii aangoorraa kaasuu ibsanii turan. Mangistuu irraa barachuu kan himan muummichi ministeera Itoophiyaa ofii isaanii akka lammaffaa hin gowwoomfamne dhaadachuun isaanii kan yaadatamu. Egaa dhaggeeffattoota Keelloo Miidiyaa odeeffannoon irra harkaa qabnu kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.